Salah Awdaa Hamad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu Omdurmaan keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'eef jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000tti gadi bu'uu dubbata. Ani sobu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'iinsa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti. Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyattii aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jira jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakrii Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti people don't have purchase power to buy anything. Namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisu hin qaban. Yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisu hin qabnu garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 50% dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna. Ministeerri maallaqaa ka Sudaan Jibriil Ibraahim gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudaan bara 2021 aangoo qabate as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirti jechuudhaan mufannaa qaban ibsaniiru. Diinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan. Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the mootummaan siivilii ka biyyoota gama dhiyaaf quubsaa ta'edha. Kanaaf mootummaa siivilii yoo arganne utubawwan jiran sochoof dhiisuu isaanii hin beeknu. Waan biraa gaafachuu danda'u. Warra bulchaa jiran miidhuuf osoo hin taane warra bulfaman miidhuuf deemu. Dhiyeenya kana sirreeffama guddaan maallaqa mootummaa waliin walqabatee taasifame mootummaan waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun diinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uusaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibraahim akka jedhanitti. Actually that's not true. The initiative came from the Minister of Finance. We have dhugaa dubbachuudhaaf sun dhugaa miti. Yaadi kun ministeera maallaqaa irraa kan dhufedha. Kaampaaniilee guutummaatti damee mootummaatiin qabaman qabna. Garuu maal akka hojjetaniif maallaqa isaanii akkamitti akka baasan irratti dubbii hin qabnu. Kanaafidha ministeerri maallaqaa kun maallaqa mootummaa to'achuu akka qabu agarsiisuudhaaf ka yaale. Sudaan garee waraana Raashaa kan masaraa Kremliin waliin hidhata qabu Wagner jedhamu waliin hidhata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi bahe akka agarsiisutti Wagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjeteera. Ministeera maallaqa Sudaan kataan Ibraahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjetaa akka hin jirre dubbatan. I don't see much of a financial link between Sudan and Russia. Sudaaniif Raashaa gidduu walitti dhufeenyi maallaqaa baay'ee kan jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenya aga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministeera maallaqaa waliin homaan qaban. Waagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru. Namoota idilee Sudaan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gismiraabit Abdallah karaa cinatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti. Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaan deeggaru mootummaa milkaa'aa qofan deeggara. Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenya mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.